gadaan Oromoo gada nagayaati. Baalli ganni 8 ofitte halkan hin dabarsin ayyaan edde guyya sunti nagaan kennite. Nagaan baalli dabarsine kennine jirra warri abbootii gadaa aaraan baalli fuudheelleen imaana guddoo booranni isan kennate tan akka nagaan gooro booranaallee miyyuu geggeessitaniif irraa obbaaftan nagaa sabaaf sablammoota ka biyyi keenya irraatti mootummaa waliin taatanii akka hojjettan harum kanaan dhaamsi dabarsaa. Aadaan ta'e nafuu fi abbaa jabeeffataa jedhan. Aadaa taanaa dabballuma jalqabne haa takkitti kufee ka takkitti mugin waltura duubaan deemne armaan geenne nagaan goroo dooromaan lubaafanne baallee hafuune. Aadaa tan immoo nu cina ijjanii nu jabeessanii nunis koon nu galmeessanii aadaan ta'een aadaa mul'attuu tan godhan irdeebi'ee kabaji mootummaa kennallee galche. Nu warri keenya abba gadaa baalii kennaa jedhanii abbootiin gadaa taamma baalii fuutulleen arreebbisan jedhanii gammachuu tan qoodachuu gadhum waan qaraa tan irratti itaansee wanni ani jechuu fedhu mootummaa Itoophiyaa akkuma isin jirtu cufatti pirezidentii keen kan naannoo Oromiyaa guddisee galata galchaaf galati kan kee aga'u kan mootummaa ta'etillee waliin maal jennaani uummati kun uummati durii guddoo dhoffame hacuucanii mirgi isaa miicanii dhossanii wama hin hojjetanii fi waan isa hin dhaga'anii armaan duratti wanni dhagaan guddoon hin jirtu. Eegii isaan mootummaa qabattan warra keen mul'iftanii misooma akka tolchitanii babal'iftanii yuunivarsiitii ijaartanii eeyyapoortii ijaaramuu jirti karaa itti midhaasitanii bisaan itti barbaadanii waan gumiin argachuu mal cufayyuu carraaxanii itti barbaaduu jirtan marroo tanaaf galata guddaa qabdanii isaniin jedhu. Uummanni keenya waliin akkaataa ittiin jiraatu ummatoonni afaan akkaataa ittiin jiraatu uumama afaan akkaataa ittiin jiraatu tolfatee rakkoo jiru qoratee sirreessaa as ga'e. Ummata seenaa guddaa qabu kana seenaa isaa kana dagatee boruu isaa ijaarrachuu hin danda'u. Aadaaf duudhaa kaleessarra yoo dhaabbanne qofadha. Hundee keenya kaleessarra yoo dhaabbanne qofadha. Boruu keenya ijaarrachuu kan dandeenyu. Kanaafidha mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan keenya jijjiiramaa looreta nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu aadaan keenya akka haaromfamee karaa qabatu xiyyeeffannoo kennamee kan hojjetamaa jiruuf. Akkuma abbootiin keenya marsaa 3 gadaa haaromsa gadaa san keessatti Oromoon akka qormaata itti jiru injifatee akka as ga'u akkuma taasisan dhaloonni kun aadaa isaa haaromsee haala addunyaa amma jiru faana fuulduratti harkaanfachuu ture jiraata. Haaromsi aadaa Oromoo amma gaggeessuudhaaf itti deemaa jirru kun gama hundaan keessattuu galmoota gurguddoo 3 milkeessuu karaa danda'uun bocamee hojiitti hiikamaa jira. Inni duraaf inni jalqabaa barnootaaf teknooloojiidhaan. Barnoonni keenyaaf teknooloojiin keenya addunyaa biraarraa kan waraabamu oduun taane jalqaba aadaaf duudhaa Oromoo safuu Oromoo irratti kan bu'uureffamu isarra dhaabbatee immoo addunyaarraa kan baratu akka ta'uufi. Kanaafidha barnoonni gadaa sirna gadaa barnoota keenya keessatti qabatamee akka barnootaatti kan kennamaa jiruuf. Kanaafidha sirni keenya safuun sirna barnootaa keenya keessatti qabamee akka baratamu kan taasifamaa jiru. Teknooloojii fi barnoonni dhufu kamiyyuu duudhaa fi seenaa aadaa Oromoo giddugaleessa akka godhatu xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiruuf. Diinagdeen nu ijaaru kallattii maraan aadaa fi duudhaa keenya akka giddugaleessa godhatu. Sirni mootummaa nu ijaaru aadaa fi duudhaa keenya giddugaleessa akka godhatu isarraa akka ka'u isarratti akka utubamu isaan akka masakamu taasifamee kan hojjetamaa jiruuf.
kan ammoo aartiidhaan ogbarruudhaan gama hundaanuu hojii miidiyaatiin hojii kominikeeshiniitiin hundeeggaramee eenyummaan oromummaa keenya caalmatti calaqqisee akka ba'u taasisuudhaaf kan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiruuf. Kanaaf guddinni gaggeessinu kamiyyuu kan bu'uureffachuu qabu oromummaa keenya, duudhaa ganamaa keenya, eenyummaa keenya, kanaan sabboonummaa oromummaa keenya kan utubu. Kanarratti dhaabbanneeti wantoota nu hanqatan kan itti dabalu. Kanaaf adeemsa haaromsa aadaa Oromoo kan gaggeessaa jirruuf